Yahyan warqii kiyya mormarraa na baasee mana mukaatiin banate jetti. Saadaan immoo tuyyuu ofii itti kennite, ofii akkas goote, ofii akkana goote jetti. Ati obboleettiin qabdu minaamina jette jechuudha sabontuun. Hayti eessa jirti? Nuti biyya keessattis dhalaan ni dogongorti, biyya namaatittis nu dogongorti. Dogongora tokko immoo saadaan ni qabdi. Ofii keetii itti kennite, ofii keetii maal taateeti? Okey si gaafadha. Saadaa gaafiin tokko jechuudhaan dhiifama na godha hordoftoota kiyya. Saadaatillee akkuma gaafa duraanii jaallattee mitire haqaan haqiiqa sayyoo dubbanne. Saadaalleen Yahyaan ni jaallatte. Yahyaan immoo Saada dura sabontuu jaalataa ture. Sabontuu wajji jiraataa ture. Akkuma odoo dhugaa dubbatte, akkuma ati dura isa jaalatte san sabontuullee jaalataa turte. Warqiidha. Ati Yahyaatti birrii kee fedhiin kennitaa miti? Abba mana kee jette. Isiinis jaalattee waan taateef warqii morma keetirraa ofiitirraa baaftee kennu jaalala. Okay. Dhugaan eenyuun bira akka jiru hin beeknu. Saadaan immoo amma eenyu mormiti? Abbaa warra isiitii mormiti. Garuu wanni kun duuba Yahyaa duuba waa hedduu jira. Icciitii guddatu jira. Icciitii guddaan kun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu. Akkam nagaa keessan ufaa keessan waliin deemnee jirra. Amma har'a waa'ee sabontuu fi waa'ee Saadaa Yahyaa jechuudha. Sabontuun Yahyaan warqii kiyya gurgurtee jette. Morma kiyya baasee Saadaan ati warqii kana maaliif fuutee itti kennite? Dantaa kee itti kennite. Atis jaalatte otoo jaallatte dhiirri dubartiin jechuun waan tokko amanne. Dubartiin gaaf dhiifama. Gaaf dhiira tokko jaalattu waan qabdu. Warqii dhiisiti Yahyaan isirra akka warqii jaaluun fudhanne. Kanaaf dhugaa jirtu dubbatanii hayti yoo galti. Wanti hayti jechuudha. Wanna namaa keessa yoo hayti nama dalagoo namaa keessa yoo hayti jiraatti abbaan suni wanti sun walitti hin qabamtu. Haqa Rabbii yoo dubbanne. Akkuma ijoolleen biyya Arabaa fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaa nama tokko yoo jaallattu fakkiin akka miidiyaa irratti deemaa jiru biyya keessas ta'e biyya namaas ta'e nuti dubartoonni ija gurran qabnu. Ija keenya cufannee deemna. Iji keenya hidhannee deemna. Maaliif yoo jenne? Maaliif sabontuun Yahyaa jaalataa turte. Lakki warqii kana mormarratti baatteen deemini otoo sirraa kutateeyyuu ni jira. Mana mukaatiin bananna jedhe sabontuun kennite. Amma immoo sabontuun irratti Yahyaan Saadaa fuudhe. Saadaa fuudhe. Amma sa'a kanatti jechuudha. Sa'aatii kanatti sabontuutti otoo isin taate hoo maaltu dhagama? Maaliif wallaalta warri koomantillee otoo isin taate maaltu sitti dhagama? Anam jaru hunduu naakitteena wala sabontuu wala Saadaa yaani jarasti sanis hin beeku sanis hin beeku. Haqa hoo dubbanne sila erga Saadaa nama maal jechuu qabdi? Erga warqiin intala kanaan sirra jiraate erga hidhandee jira beekama wiliitu jira isaan jidduu. Tokko rakkoon jiru Saadaa sabontuu fi Yahyaa jidduu waan guddaa jira. Icciitii guddaa jira. Icciitiin sun baay'ee mana mukaa banatee warqii isiiti. Saadaan immoo ergoon akkana kun jiraate gatteettee ilaaltee hayti isii yoo sirra jiraatte jettee abbaa warraa isii gaafattee amansiiste yoo qabaatan kafaluufi yoo hin qabaate yeroo eeggatuufi isin haa galu akkasi. Kanaafuyyuu waan nama yoo namarra jiraate si miidha malee abbaa san hin miidhu. Hayti nama yoo namarra jiraatte abbaa san miiti malee nama biraan miitu isin galee. Kanaaf Saadaallee dantaa kee itti kennite dantaa kee jala qabatte jettu. Atis jaalattee dhufte sabontuullee jaalattee itti seente. Hundinuu jaalala fida. Hundinuu dhiibbaa akka qabu eessa jaalala. Wanni namatti dhagamu garuu wanni kun hammam dhugaadha hin beekamu jechuun dhugaa dubbanna yoo jenne nuti dhugaa wayiitu harkaan qabnu isaan lamaanitu beeka. Tarii Saadaallee beekuu dandeetti nuti hin beeknu. Garuu immoo nuti dubartoonni kanaafu nutillee Saadaallee illoolini ofii keetii akkas goote ofii keetii balleessitee otoo hin taane waan jiru hundumaa laalanii irra galchanii waan isii Saadaan amma qulqulluu ta'uuf isii ofirraa fageessuuf isii ofirraa balleessuuf isii ofirraa dhaabuuf wanta kana laal. Kanaafuyyuu mootuyyuu
wanni isin jechuu barbaadu dhagaa isinittan hima sa'aadan sabboontuu ofirraa dhaabaa hojjette jechuudha. Sa'aadan sabboontuu ofirraa dhaabaa hojjette haqi isi ofirraa qabde sabboontuu jireenya Yahyaa keessaa baasuu qabdi. Jireenya ofii keessallee baasuu qabdi. Onnee isaa keessallee baasuu qabdi. Onnee isaa keessa dhibbumaan dhibbatti baasuu qabdi. Maaliif hojjettanii wanni isin jechuu barbaadu? Maaliif hojjettan yoo onnee ofii keessaa hin baasin sabboontuun sa'aadan sabboontuu onnee ofii keessaa hin baasin borullee rakkoo dhufa. Akkuma har'a hiite borullee hidha. Amma gaafa hidhaa bahu wiliitu jira. Wilii barreeffamee wilii saniin baha. Sinaa galu seerri mana hidhaa wilii barreeffatee baha. Maaliif yookiin immoo tuyyuu wakkilinaa wayii nama wayii wakkalatee baqambii akkas na fakkaata. Mana hidhaa kana rabbi na binni nagarre na fakkaate sinaa galu. Kanaafuyyuu sa'aadan amma ofii itti kennite ofii jala qabate ofii maali jechuun jaalala akka ta'eefi lammaffaa immoo haqa isii ofirraa deebiftee itti dhiisuudha. Gaafa waan isii kennaniif intalli kun saffaa isaanii dhaabattu saffaa isaanii baatu. Gaafa wanni hundi xumurame jechuun saffama isaanii abadan hin baatu. Kana isin jechuu barbaadu hortoftoota kabajamtoota kiyya wanni isin jechuu barbaadu waan kana sa'aadan sabboontuu xirri gootee of keessaa baasuun dirqama isiiti. Haqa isiillee kennu dirqama isiiti. Isin jaalatte itti kennite isin jibbite itti kennite dura itti kenniteef naaf ufadhaa fi mitiire. Fakkeenyaaf dhalaan biyya Arabaa warri mallaqa itti ergu suni maaliif akkas godha? Waan nama san jaalataniif waan nama sanii bakka qabaniif. Intalli gaafa barbarii gurbaatti na hidha jedhanii dubbatanii haa namni kun naa guddatee bakka tokko naa ga'uuf hojii san hojjette isin haa galu. Hojiin isin hojjette sun hojii boonsa. Maaliif inni garuu bajaajii kiraa kenni koonti yaani namatti kennee mallaqa addaan qoodatanii biyya Arabaa fidee biyya Arabaa sittillee hojii dadhabe jedhe maal kun dubartiin jechuudha. Dubartiin abbaa manaa isii ol kaasuu barbaaddi. Ini haa galu. Warqii san baaftee itti kennuun maalinni inni gaafa duraatu lakkaa isii jaalatuun sun warqii isii mormarra jira. Dhiirri biyya kanaa jechuudha. Dhiirri Itoophiyaa wanni isaan isin jaalatanii maa inni yoo mallaqa qabaatte yoo mallaqa dhabde abadan sin jaalatu. Silleen fuutu jireenyallee sin barbaadu. Balala akka hin jiraa miti. Namoonni rabbii isaanii sodaatanii haqa dubartii beekanii anatu itti gaafatamummaa fudhata anatu mas'uuliyyaa fudhata jedhanii namoota akkasitti malee amma Yahyaan warqiin fudhanneettanii shurgootanii jala sarartanii hin amanina. Keessattuu yoo dhalaan biyya Arabaa jirtanii beeytan wanni nama baasisiisu jaalala. Isin haa galu. Hin kaasa jettee hiyyummaa keessaa isa baasa jettee itti seenta. Ati gaafa itti seentu achi booddee hoo maaltu dhufa? Waan dhufu nu beektan. Kana isin jechuu barbaade ummata kiyya jaalatamaaf kabajama jaalama. Hin amanina Yahyaa warqee sirraa fuutan jedhina hin fuudha. Dhibbumaan dhibbatti sa'aadaa yaama abbaa manaa isii taateef mormiti malee hin fuudha. Isirraa amma isillee bar mallaquma qabdi jedhee fuudha malee onnee tana qulqulluun jaalatee dhiirri kamuu Itoophiyaa wallaa isinii kakadha. Dhiirri kun keessa batala dargaggeessa akkana laaxxeen warroonni hin jiraa miti warroon ijoollee laaxxeen kun isaan keessattuu dhalaa mallaqa qabdu hamma uummatanii akkati deeman kijibaa hin fuudhu bala mallaqa hin jaalatu mallaqa isin barbaadu meezinummaa anaaf hiriyaati ataanii nama tokkicha haasofsiifnee turre nama tokkicha haasofne hundinuu mallaqaaf deema hundinuu mallaqaaf hamma uummatanii deeman isin dhugaarratti hundaa dubbadhaa malee haayxe mucattii haa galtu jedhan akka fakkamarratti haayxe mucattiif galtee fi sunni gala haayxe isii galtee san booddee sa'aataa waan feetaa gootu abbaa warraa isiiti malee ofii akkas goote ofii akka maali yoo dhugaa dubbanne maali sabboontuun jireenya namaa sa'aadaa keessaa ba'uun gaariidha. Waan isii kennaniif satatu godhanii baasuudha. Isiin immoo abbaa manaa isii qabatudha. Dhumate haganuma. Garuu Yahyaan sabboontuun ni jaallata. Maal jette jedha. Maal jette moonaan jechuun keessan sabboontuu dhibbaan dhibbatti ni jaallata.
wanni inni isitti aaruuf garuu rakkoo isiin irra ga'anii jirtu waan isiin hojjechaa jirtu waan arguuf mana hidhaa seensisuun utoo yakka qabaatu baatee mana hidhaa seenaati waan tokkoon balleessii yakka hin qabaatiin mana hidhaan seenta hin seentu yakkisu waan jiruuf mana hidhaa seeni. Durallee Sa'aadaan ufuma ofiitti harkiftee manatti hin galte ammallee mootuyyuu isiin ofirraa baasuu of keessaa baasuuf keessa xurru jechuudha. Akkasiin jechuun barbaade uummata qashtii jaalatamaa kabajamaa viidiyoo kiyya asirratti dhaaba. Ijoolleen biyya Arabaa jirtanis dhiiraa jettanii sumuunii halaalaa hin argina halaala cabxu.